Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM tuubii nageenya keessan badhaadhaan nuti nagaa jirra alhamdulillah. Egaa guyyaa har'aas akkuma kana dura beekamu odeeffannoo tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Kunis maalidha? Gaaffii hedduu keessanii kan ta'e biyya keenya keessatti sibiilli feerroon gatiin isaa meeqaan jira kan jedhuu fi akkasumas ammoo tuyyuu mana luukii 50 feerroo hammamtu na gaafata abbaa kudhanii abbaa 12 abbaa 14 fi feerroowwan jiran keessa yookaan immoo feerroowwan seentimeetira furdina isaanii irratti hundaa'uudhaan jiran keessa qarshii meeqa na gaafata akkasumas ammoo beergaadhaan hammam na gaafata kan jiru gaaffii kana qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf namoonni gaaffii kana na gaafatan kallattii maan deebisaa guyyaa har'aa kallattii maan argattu. Kanaaf warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan miseensa isaa ta'a. Warroonni maatii keenya taate like share gochuudhaan nu faana bu'aa isin jira. Kanaaf akkuma beekamuuf YouTube chaanaalii kana jalatti odeeffannoo hedduu isin biraan turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kanas gaaffii keessan irratti hundaa'uu fi ofii kennaa waan kana beekuu qabdan kan jenne isin biraan gahaa turre. Kana boodas wantoota kanaaf kan kana fakkaatan hedduu isaa isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jira. Ammas irra deebi'uudhaan subscribe gochuudhaan wantoota nuti yeroo irratti gaddinu akka isin biraan gahu subscribe godhaa isin jira. Kanaaf like share gochuudhaan isin cinaa dhaabbadha isin jira. Kanaaf akkuma jalqabarratti isiniif kaasuuf jaaletti biyya keenya keessatti feerroo gatiin isaa yeroo kana ol ka'uun isaa ni beekama jechuudha. Kanaaf gatii isaa ol ka'uudhaan wal qabate yeroo kanatti gatiin isaa meeqaan jira ka jiru jalqaba isaa irraa abbaa seentimeetira 8 irraa kaase hanga abbaa seentimeetira 32tti jiru gatii isaa tokko isaatiin isin biraan gaha jechuudha. Kanaaf gatiin isaa baay'ee tokko madaalawaa fi magaalaawwan hedduu irratti wal fakkaata kan ta'e odeeffannoo magaalaa hedduu irraa funaannachuudhaan isin biraan gahuudhaaf qophii kee xumuree jira jechuudha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqabarratti isin kaasetti kanatti aansuudhaan mana luukii 50 gaaffii namoonni hedduun na gaafatan jechuudha. Mana luukii 50 ijaaruudhaaf gatii naannoo keenyatti feerroon ittiin jiru adda baafadhee jira. Mana luukii 50 kana ijaaruuf ammoo sibiila abbaa meeqaa faana gaafata beergaadhaan beerga hammam na gaafata kan jiru na gaafatanii jirtan jechuudha. Kanaaf deebii isaa isin biraan gaha. Egaa gatii isaa naannoo keessanitti adda baafattanii booda beerga hammam akka isin gaafatu isin biraan gaha. Namoonni naannoo keessanitti gatiin isaa meeqaan akka jiru adda baafannis gatii isaas ammuma isin biraan gaha jechuudha. Itti aansuudhaan bolokkeettis mana luukii 50 kana ijaaruudhaaf hammam nu gaafata kan jiru waan kana lamaan na gaafatanii jirtan kanas isin biraan gaha jechuudha. Jalqabarratti akkuma jalqabarratti isiniif kaasee feerroon abbaa 8 irraa kaasee hanga 32 odeeffannoo isaa funaanee isin biraan gahuudhaaf xumuree jira jechuudha. Kanaaf abbaa 8 irraa yookaan feerroon abbaa seentimeetira 8 yeroo kana gabaa irratti qarshii 270 gurgurama jechuudha. Kana jechuun yeroo tokko biimii irratti kan itti fayyadamnuu fi mana ol dheerina guddaa hin qabne irratti jechuudha. Tooppitiin biimii irratti kan itti fayyadamnu gubbaa isaa irratti ba'an hedduu kan waan hin jirre waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kana mootuyyuu mana yookaan immoo fooqa yoo ijaaru yookaan mana G+1 kana fakkaatan manneen kanaaf kana fakkaatan yeroo ijaaru akka istaafaatiitti itti fayyadamuu dandeenya jiru. Kammoo kolonii keenya ittiin hidhuuf yookaan immoo biimii ittiin hidhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Abbaan seentimeetira 8 kana furdina hedduu kan qabne hedduu tokko qallaadha jechuudha. Egaa inni yeroo kana gabaarratti qarshii 700 fi 20 argama jechuudha. Beergaan tokkoon immoo meetirri 12 beergaa jechuun maal akka ta'e isiniin himee jira jechuudha. Kanaaf beergaan tokko qarshii 270 gurgurama yeroo kana gabaarratti. Isumatti aansuudhaan abbaa seentimeetira 10 jira. Inni kun namoonni manni keenya G+ hin qabne mana normaalii itti fayyadamnu jechuudha. Kanaaf mana kana fakkaatu kana kan itti fayyadamnu abbaa 10 kana seentimeetira 10 kana jechuudha. Kanaaf abbaa seentimeetira 10 kun yeroo kana gabaa irratti qarshii 400 fi 28 hamma qarshii 430tiin argama jechuudha. Gatiin isaa madaalawaa kan ta'e kan immoo idduutti kan ittiin gurguramu qarshii 400 fi 28tiin gurgurama jechuudha. Itti aansuudhaan abbaa seentimeetira 12tu jira. Abbaan seentimeetira 12 kun qarshii 600 fi 15 hamma qarshii 620 jedhama naannoo tokkotti. Kanaaf irra caalatti qarshii 600 fi 15 gurgurama jechuudha. Yeroo kanarratti kan irra caalaa sibiila yeroo baay'ee nuti itti fayyadamnu fakkeenyaaf irra caalaa kolonii irratti kan itti fayyadamnu sibiila kana jechuudha. Manni keenya kun jalqabarratti kaasee G+ kan hin qabne yoo ta'e isa kanatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun qarshii 600 fi 15 gurgurama jechuudha. Beergaan tokkoon ammoo meetirri 12 jechuudha. Isumatti aansuudhaan abbaa seentimeetira 14tu jira. Abbaan seentimeetira 14 kun manneen G+ irratti kolonii gara dhumaa yookaan ammoo gara sadarkaa dhumaa irratti fayyadamnu fi akkasumas manneen viillaa garaagaraa yeroo ijaaru kan itti fayyadamnu fi akkasumas siif taankarii balbala keenya irratti yeroo itti ijaaru abbaa 16 fi abbaa 14 kanatti kan fayyadamnu jechuudha. Inni kun yeroo kana gabaa irratti 825 hin jira jechuudha. Beergaan tokko ammoo meetirri 12 qarshii 800 fi 12 gurgurama jechuudha. Yeroo kana gabaa irratti naannoo keessan magaalaawwan naannoo keessan jiran irratti ibsachuu barbaadan qarshii kana argachuu ni dandeettan jechuudha.
Egaa ittaan suudhaan abbaa kudha jahaatu jira abbaa seentimeetira kudha jaha akkuma jalqabaatti isin akkasii taa'u kariiwwan garaagaraa fi akkasumas immoo mana G+ qabu jechaadha kan ittiin ijaaruu dandeenyu qarshii 1,095 gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa irratti magaalaa naannoo keessan itti argamanii fi magaalaawwan isin irraa fagoo jira magaalaa akka Finfinnee Adaamaa Shaashamannii fi kan kennii fi kan kana fakkaatan irratti baay'inaan kan bittan yoo ta'e isa kana baay'inaan kan bittan yoo ta'e isiniif geessuu ni danda'an jechaadha fe'iinsa isaaniitiin isiniif geessuu ni danda'ani kanaaf inni tokko kama beergaan tokko qarshii 1,000 fi birrii 95 gurgurama jechaadha abbaan seentimeetira 16 isumatti aansuudhaan abbaa seentimeetira 20tu jira abbaan seentimeetira 20 yeroo kana gabaa irratti qarshii 1,725 gurgurama jechaadha kanas gamanumaan beekuu qabdan jedheeti kanaaf abbaan seentimeetira 20 qarshii 1,100 fi qarshii 1,725 gurgurama jechaadha isumatti aansuudhaan abbaa 24tu jira abbaan 24 kun qarshii 2,000 fi 500 afurtamaan gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa irratti qarshii 2,500 fi 40 abbaan seentimeetira 24 jechaadha isumaan wal qabate furdinna hedduu kan qabuu fi fuuqa irratti kan itti fayyadamnu jechaadha namoonni tokko keessattuu namni tokko guyyaa kaleessa na gaafatee jira mana masarata ka'umsa isaa jalaa fooqii ijaaruudhaaf kaasuu barbaada feerroo akkami na gaafata yookaan immoo hammam na gaafata kan jedhu na gaafattee jirtu obboleettiin teenya takka kanaaf gamanuma feerroo akka kana yookaan immoo abbaa seentimeetira 32 kanatti fayyadamuu dandeenya jechaadha kanaaf qarshii 4,900 jechaadha beergaan tokko kan immoo meetirri 12 feerroon kun feerroon abbaa seentimeetira 32 kana jechaadha kanaaf egaa isumatti aansuudhaan istaafatu jira istaafaan kun abbaa seentimeetira 6ti jechaadha abbaan seentimeetira 6 kun inni kiiloodhaan gurgurama beergaan waan hin taane marameeti kiiloodhaan gurgurama istaafaan kun kiiloon tokko qarshii yookaan immoo kiiloogiraamni tokko qarshii 80 gurgurama jechaadha yeroo kana gabaa irratti gatiin isaa yeroo dheeraaf kanumaan ture jechaadha baay'ee waan dabalee miti egaa odeeffannoo waa'ee feerroo irratti abbaa seentimeetira 6 yookaan immoo istaafaa irraa kaasee hamma feerroo abbaa seentimeetira 32 kana fakkaata yeroo kana gabaa irratti bitachuu barbaadan gatii ammanis biraan ga'e kanaan bitachuu yookaan immoo isinii bituu namni ni danda'a yookaan immoo gatii kanaan bittanii ijaarsa keessan yookaan mana keessan ijaarrachuu ni dandeettan jechaadha inni taanu akkuma jalqaba irratti isinii kaasa mana luukii 50 jettee kana gaafatee jirti obboleettiin teenya tokko mana luukii 50 ijaaruu barbaada feerroo hammam na gaafata yookaan immoo beergaa meeqa na gaafata feerroo abbaa meeqa na gaafata fi bolokkeetti hammam na gaafata kan jettee jirti kanaaf isas deebisa isiniifis ni fayyada waan ta'eef gamanumaan isin biraan ga'a abbaa luukii 50 mana luukii 50 ijaaruu barbaada mana luukii 50 keessi isaa kaaree 76 jechaadha mana luukii 50 ijaaruu barbaadan keessi mana keessanii kaaree 76 kaaree kana baasuun maaliif nu fayyada yoo jettan wantoonni akka seeraamikii jiibsamee wanti kanaaf kan kana fakkaatan kaareedhaan isin hojjetamu akkuma kaareedhaan isin galfama waan ta'eef mana luukii 50 keessan seeraamikii hojjechuu barbaadan keessi mana keessanii kaaree 76 jechaadha kanaaf kaaree 76 jettanii ogeessa isin dalaguun walii galuu qabaatan warri koornisii kan jiibsamis haa ta'u koornisii pilaastikaas haa ta'u kanas galfattan kaaree kana mana luukii 50 kaaree 76 jechaadha keessisa haala kanaan baaftanii argachuu ni dandeettani egaa mana luukii 50 kana ijaaruudhaaf sibiila abbaa 10 fi abbaa 12 fayyadamuu qabna inni kun ammoo abbaa seentimeetira 6 yookaan ammoo istaafatti fayyadamuu qabna jechaadha sibiilli nu fayyadu kan lamaan koloniiwwan afoo manaa irratti girgiddaa irraa siiqee kan dhaabamu abbaa 12tti fayyadamnaa fi tooppitaan biimii kan jedhamu biimii gubbaa irraatti fi abbaa 12tti fayyadamna inni achirraa fi koloniiwwan gargaraa kan mana kana keessa jiranitti abbaa 10tti fayyadamuu ni dandeenya jechaadha egaa abbaa 10 kana beergaa 35 nu gaafata herreega hojjedha akkasitti isin baasetti jechaadha beergaa 36 nu gaafata isa abbaa seentimeetira 12 immoo beergaa 25 nu gaafata istaafa kiiloogiraama 19 nu gaafata jechaadha kanaaf sibiila hamma kana nu gaafata akkuma jalqabarratti ni kaase beergaan tokko sibiila abbaan 10 qarshii 430 yookaan immoo qarshii 428 isiniin jedhee jira abbaan seentimeetira 10 kan mana luukii 50 kana ijaaruudhaaf beergaa 35 nu gaafata kanaaf beergaa 35 kanaan yeroon qarshii 15,000 nu gaafata jechaadha abbaa seentimeetira 10 qofa inni taan immoo abbaa seentimeetira 12 abbaa seentimeetira 12 beergaa 25 nu gaafata jedhee jira abbaa seentimeetira 12 kana bituudhaaf qarshii 15,500 nu gaafata innis istaafaan kiiloogiraama 19 nu gaafata isiniin jedhee jira kiiloogiraamni 19 qarshii 80 yoo baay'isnu qarshii 1,500 fi 20 nu gaafata jechaadha walumaa galatti sibiila mana kanaaf barbaachisu beergaa abbaan 10 beergaa 35 abbaan 12 beergaa 25 istaafa kiiloogiraama 16
dhifama kiloogiraama 19 jechaadha. Walumaa galatti sibiila yookaan immoo feerroo mana kanaaf barbaachisu qarshii 32,000 fi qarshii 70 yookaan immoo qarshii 33 hammas nu gaafata jechaadha. Kanaaf qarshii 32,000 sibiila mana kanaaf barbaachisu yookaan mana luukii 50 kanaaf barbaachisu bitachuu ni dandeettan. Warroonni gatii naannoo keenyatti adda baafnee jira jettan gatiin naannoo keessanii kanaan garaagarummaa qabaate hamma beergaa ammoo beergaa hamma nu gaafata jettanii warroonni beekuu barbaadan abbaa seentimeetira 10 beergaa 35 fi abbaa seentimeetira 12 beergaa 25 akkasumas ammoo istaafaa kiloogiraama 19 isin gaafata jechaadha. Kanaaf gatii kana naannoo keessaniitiin waliin baay'iftanii argachuu ni dandeettan jechaadha. Ittaan suudhaan bolokkeetti hammam nu gaafata kan jettanii gaafatanii fi bolokkeetti 1820 isin gaafata mana luukii 50 kana ijaaruudhaaf jechaadha. Kanaaf manni luukii 50 manni ijaarsi manaa girgiddaan seentimeetira bolokkeetti abbaa seentimeetira 15tiin ijaaruu qabdan isin jedhe jira gatiin isaas baay'ee kan isin gaafannii fi akkasumas immoo keessi mana keessanii akka isin bal'atuuf isin gargaara isin jedhe jira abbaa seentimeetira 15tti fayyadamuun. Kanaaf bolokkeetti 1,820 isin gaafata. Kanaaf bolokkeetti tokko qarshii 9 isin jedhe jira. Walumaa galatti bolokkeetti 1,820 kan bolokkeetti mana luukii 50 kan ijaaruuf nu barbaachisu kana bituu barbaadan qarshii 16,400 qopheessinaan bolokkeetti qofaaf isiniif gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya waa'ee mana kana odeeffannoo isaa guutuu isaa hojjedhee isin xumuree jiru waan ta'eef warroonni mana luukii 50 kan ijaaruu barbaadan viidiyoo itti aanuun seeraamikii galchuudhaaf hammam nu gaafata, simmintoo hammam nu gaafata, ashawaa hammam nu gaafata, muka hammam nu gaafata, qorqoorroo harka ogeessaa qabatee waan jedhu abbaa mana luukii 50 kana odeeffannoo isaa guutuutti hojjedhee xumuree jalqaba isaa kaasee hamma xumura isiniif hojjedhee isiniif dhiyeessa. Kanaaf viidiyoo itti aanu keessatti odeeffannoo isaa guutuu isaanii argattanii kanaaf odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhee viidiyoo kana keessatti isin dhiyaadhe kanuma hanga ammaa hordofaa turtanii waan na waliin turtaniif galatooma ulfaadhaa galanni keessan guddaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nageenya keenya akkuma jirtan isin haa qaqqabu.